dhiira jabaa san taanan takkitti tolgatti teen dubrummaa keessaa fatee gad deebite. Haga ishiin uyyattuun eeggattuu jechuudha. Si galee yookaan dhiira laafaa taateree dhiira laafaadhaa miti hammi ishee bineensi wanti ol jennaan numa fuudha dubrummaa laakiin bakka itti ooftu san laallachuudha. Ustee ija dhiibdee deemuudhaa miti. Turreen gamaa gamana jirti bareeddumii bakka takkitti kan addanaa baase. Fayyaan qabdaati barbaaddee suuta milaamsitee misaalatti gallaqifte tartakkaan fuuta. Ittuun laffaatu. Wallahi billahi isa dhugaa dhugusitti. Nama wajjirta. Dhuguman baana bar. Wallahi dhuguman baana milkeessa. Nama arrafa jira nama gubbaa kan. Wallahi diidum qabla qabda. Wallahi romantana nama dhugaa hin marge. Lubbuu edaanu baran kasaaruu fenke wallahi bagumaan jarjaree fittiin fuudhini. Bar nama kana dilaa wajji ol baruun bu'aa guddoo namaa qabdi. Wallahi bu'aa guddoo namaa qabdi. والله لازم جزء فوت أفرع على ما في فرع على لون دنديس ونين كبسين جتتي ديرت تاني لا لا تاني نشودمتي ديرت تاني اللي نشودمتي لا لا تاني اللي بشان سايت إنك إنت جلاب اللي سهين قبضو جان وين بيخا وفين بيخا وانتف ديجن أجر وانتف لكن إيش إنك قبض ربي تبيخا حرام أشوكت اللي أتيس تقولي نصوت جرتو سنة Haduraan beera fuudhee olama dhiyoo dubura fuudhee dubrummaa fudhachuun ni danda'ame bakka takkitti kan adda baase. ما عندن دين وين ديرت دبر يا روح ديرت دبر ما أنا قبدي بر ما لي مش شوي بيرا سالي دبران سالي ناخذ تابع خم تجي هم بيرا سالي يكون دبران سالو لا Uummatni edaanuun barnamni lubbumaa foogga ijaazaa kute garii jilba ibsallaasee gad deebi'e garii kofoo jilbaan fitee dhufa. Osoo dhiibatuutii haayuu godhee dhufa. لا دبر ما أنا ما توفت تفودم توجرا زنبلو ولا مرة تجي سنة في دبر ما نفودم misaa'ila laazatiiti dideemta malee akkanuma zimbaloo ifaa daamsitee didididididid eshaade walla seera eeydee fuuta durmaa gidee fuutu na dhaggeeffadhu seera ishii eeydee fuutaa jechuu Yoonii fi osoonii fi irraa fudhachuu jirtu wanni sun itti dhufee wanni sun si dhufee firraa na hiixee hoo akkamii jette saba akkasan. laa osoo irraa fudhachuu jirtuu seenti milkeessa ati cabsitee durummaa tun hidda torba feesserti torban cabsitee fuutee yoo itti agarsiiftee ati dhugumaan rijaalaa jechuu rijaala ta'uu kan keessan dubrummaa dhalartiif beekte qaama dhalarratti asii banaa uraa hunda fuutee keessa wajjin gangalattee shaada si tuffatti ishiinis tuffatti. Wamatee haa ta'u akkana fuutee waan irratti ishiin buusta ibiddarra qabdee goggossita. Goggostee akkanatti fuuldura qabdee ilaalta akka daawwitii kanatti akkana keesseef agarta obboleessa kiyya dubrummaa qatii. Si galee? Kati kam? Akka warqii kanatti iftu dubrummaan. Inshaallah guyyaa tokko du'aa miti jiru rabbi na agarsiisu. Inni garta inshaallah akkuma haala fi amala kan keetitti si galee wallaahi laazim rabbi sitti haa qabu dhalaa dubrummaa qabdu. Wallahi dhugaan baana waan namni kaamunuuf tana du'aanii miti jiru rabbi na agarsiisa. Garuu wanta bakka fuudhatiin Hirummaa kan kee maaliin beeyta horee dubrummaan fudhanne wannummaan yoo sana yoo ijoollummaa kasa dubrummaa namarraa fudhattee kan beeyne taate laazim dhalaa dubrummaa qabdu fuudhuu qabdati maaliif dhiirummaa kan ta'e akkamitti beeyta isiinuu si tuffatti bar. Tamti silaati fuudha sunuu tamti silaati irraa dhabdi sunuu si tuffatti dhiirummaa kan kee jechuu dubrummaa anan malaa shamara teenyafis shamaras gorsa kophattiin gorsa dhiira teenya kophattiin gorsaa jechuu. Shamaraafis nan jira dhiiraafis nan jira jechuudha. Sababni isaa akka maqaa waliin balleessineef. ammaan tana bakka takkitti isa irraan oofite. Takkitti Bakka takkitti yoonii fi jira wallaahi hona alfuu jirtaati. Yoonii fi jarjaree inni kun waan isaa kan gadhiise akkam taati. Rakkoon dhuftu maali? Jiboota.
لا انجرجروا ها بنيس درو مرة تجرجر مالي دروبة تنجرجر مبر دوبة أنا يعني مرسى لما فرتي حراشي دا برسم laa dhiirti takka takka ammaan tana tasokonti takka hin dandeenye jira takka namatti amuuntu takkaa jira dhiira akkasiisan hin galee nama amuunu jechuudha nama waan takka kanatti itti jarjaru. لا dhiirtummaan fedheewu gizee lama walirra hin jarjartu takka qofa Walaa bas ni jarjartu jira. sun faayidaan qabu gaa hakima dhaqeef wallaana maal taateeti ish faayidaa duba maalirraa fuudhawu wallaannachuu qaba Hayyee eega rafee booda akkuma rafetti hafu akka hirribni qabu eega faraga takka jee booda faraga takkitti isan dafee wanta jaa eegas booda immoo hirribaa qaba dafeetuma cimaa hirribaa oota. hakima dhaqeef laaluun isarra jirti isa waan dadhabaa ta'eef Rakkoon ta'e eenyuti sanaaf? rakkoon ta'e isaati haa isiin maal balleessiti isii way dadhabdi Namni akkasii qooye namni akkasii sun dubrummaa fudhachuu hin danda'u jechuudha amma. hin danda'u haa bineensi ol jeef waa fuudha malee ol hin jenne maal waa fuudha egaa dhuguma jirtu wallaahi laasim Irraan tana haasa'uun naan bichoonni malee silaa sirriitti yaasisu wallaahi waan kana sirriitti sirraa bara jira. hayyee Ammaan tana naafisii wal fuudhaa akkam jette. Ati haaltu akkasii barsiise qooye waa hunda. yaa akhi nuti biyya baranne haa biyyattii nuti biyyatti amma obboleeyyan kiyya nama sadiitu heerume sadeen irraa ni barannaame as dhufnee akkana taane malee an amma ijoollummaan hin baradhe yaani salamee osoo hin taane akkas ta'e osoo hin taane heerumeefis osoo hin taane nin beeka manguddoon biyyaa waan jettee nama gorsitu hin beeka intala akka waan guddifteen nama guddaa alatti hin guddadhe Keekee ol ka'a. Waan akka keekiin kanneen tana kan naamiin bara manaa taa'aa. Qooye dhalaan kan gisee halkan dubrummaa irraa fudhatte ganama gadi ol kaateen dalaydu gadi immoo jabduu tanaan dalagata maal bakka isa? manguddoon biyya keenyatti maal jetti ni beeyta haati jaarsaa gisee fuuxummaan tante amma gisee akka karaa keenyatti jechuu karaa fi kanan qabdu garuu manguddoon biyyaa tun aadaaf qabna sii galee yeroo fuutee mana galfattu sani yeroo dubrummaa irraa fudhatte sani dhalaa tan akka dubrummaa qabdu kan qabne ammas ulaagaa ciratteeti warri miizee siitee kun gartee akka karaa keenyatti sii galee warri miizee siitee kun ulaagaa takkaa jira ulee jechuu ulee dhedheertuu ni beeytaame ta gosti namaan tumtu takka san cirataniiti mana jala kaayyatan mana jala kaayyatanii gise san cirattee mana jala kaayyattee miizeen kan kee kasii wajjin deemu jarri dhiiraa sun si gorsee tol si qajeelchaame yoo isin durummaa qabaattu baatte ulee dila ciran san isirra dhumti uleen sun ulee saniini nama isirraa fudhatan himsiisanii jechuu si galaa jira miidhagaa maa jira Dhaga'uutti hin jedhe. Yoo inni dadhabee jibbaas kana haga hudutti dibantee laal faanusaa kana qabsiistee lafa keessaa gaa biyyattii faanusaa qabsiiftee lafa keessaa jibbaasitti bantaa ifaan jiraatu baatu faanusaan laazima qabsiifa faanusaa waan jaamu ni beekame faanusaa san qabsiiftee keessaa faanusaan sun maaliif qabsiifamanii beekta dubrummaatu irra goggogaa dubrummaa dhugaatii fi takjibaa achirratti adda baafatta ifasiin goggoyde booda akkanatti dura qabdee adda baafatta jechuudha ni ifti akka daawwititti ifti waan ta'eef si galee shawwaduu hin dandeessu manguddoo biyyaa. Diini koonii fi diini bakka sanii waladda jechuudha. Waladda amma namni gariin sattarriidha fi horii faa gurra mura. Namni si sattaru jechuun horii faa gurra mureeti waan sanarratti buusee warratti erga goggossee. Laakiin ni beeka namni ni beeka warri biyyaa ni beeka. Haa numa usanii malee ni beekan. Hatta gantiin talaatilleen gize wanni sun itti dhayite ni arkan waan ta'eef ni beekan. Ni sattaramtee ni isaanii guyyaadhaa jechuudha. Ammaan kana fa'aa dhalaan dubrummaa gaafadhe faaraadha naan jetti bareeddu. Amma dhalaan dubrummaa gaafadhe faaraadha naan jetti harati uumaan beektetti dhalaan amma dhiira dubrummaa gaafatu gowwa beeyti maaliif akkas?
لا sanii fi miti. Yeroo sitti heerumsan haqa sitti himtee an akkana dubrummaan qabu siinin taayettee fedhii tanteetii yoo fuute rakkoo hin qabu. Si galee? Immoo si kijibdee sitti heerumna wallaahi ni jeesta. Takkittii nabsee takkittii tana keessaa baasta. Maal waan taateef si kijibdi ishiin. Kijibni maa barbaachisa? Qoy dhiinni dilli gisee maammudoon keenya ijaazaa bu'ee sooftii kaartoona guuttateen warra masirratti hafe kana sobuuf walii qabatee yaartiin diyya dubrummaa kanaa qabdi yoo sooftii dileetan fidee dhufu kun sobaa bareedaan. Inni isin shawwata. Laakiin ifiifu shawwadamee dhufe inni. Ishii sattar dhiirti baranaan dhiirti zabanaa naman sattartu. Ishiitu isa shawwadee hoola daamiti ree humaan beeku humaan barannee biyya tana keessa fuudhe biyyatti hin fuune. Silaa biyya fuudhe manguddoo irraa laala. Jaajaa majuujitti gallakkisee miti ree ishiin feetoch magara galtee gisum turaa tamboo dhiigatiin itti dhayitte ofeete. Bineentii dhiiga qabduun itti dhayitti. Humaan argutti gallakkisaa samboo fudhadhee jaa inni wallaahi laazim humaan arku jechuu. Si gada? Nama meeqa abbar sooftii lufee saala guuttatee deemaanii gara. Hoggaan akkanaan yaani namni kun dhiirri sun hoggaa ol bira ta'e beetee warra akkaftiin egaa qoosaadha oli gootii. Akka namni qoosaan itti hin goone akkasii fidatan. Kalaaf nuti dubrummaa qabna inni itti edaanu. Wallaahi billaa milkeessa rabbii illaa ramadaana kana kaboodaa naa godhu. Nagaan natti hin dhaqin. Dhiigni dilli gati namni akkati miidiyaan raayyaa kun gartee soba kun. Dhiigni tuu hagan takka laal hagan cufaa tana laal. Maal taate? Dubrummaan jechuun dubrummaa asiliin akkasi. Wallaahi laazim. Ammaan tana waa hunda xiqqoo xiqqoon hin baru jira. Wanti korfoodha jechuudha. Korfoo akka maalii. Furdoo tana laa furdoo wanti irrallee furdoo kotortuu tana laa. Dhuga lafee keessa. Furdoo kotortuu. Waan akka dhuga lafee keessa. Dhagee ilaal milkeessaa tarii yoo isiinuu yeroo san yeroo dubrummaa fudhatu san jechuu isiinuu bakka amma as keessatti haata gorfamtullee numa jirte ma biyyatti ol kaatitiiti harka kan akkatiif jala qabdi sabbataatu hidhama harkarratti hidhamaaf dubartii biyyatti heerumtuuf jechuu sabbata kan akkanatti ol kaatee iskita ifirraa si darbite booda sabbata kan akkatiif jala qabdi sabbata sana irratti xap jettee buuti jechuu bar waan ardii balleessitee miti yoo ammoo isiin dadhabdee ati beeyte fi ati irra wayyaa taatee irraa kaatee siitu harka kan keetiin faayinni saniin akkanattu qaaf waan ishirra gaduu yaa'atu miti akkanattu itti keessaa fuuta maal taateeti wallaahi shawwadamina dhalaan isin hin shawwadin. Kalaas hangana eegate kana ittiin agarsiite numaan fuudha tasan qabne numaanii kan numaan fuudhaan qara dhiiroo qo'i dhalaan suutii dhuftu ni jirti ni qabdi takbalee dumeedde nu baate akkuma rabbii san kan rabbii argu. Dhalaan suutii jirtu maaliif hin qabne ta qabdu sinuma jirti tan qabne sinuma jirti. Tabiyya kan ta'e dhufte sinuma jirti ta karaa kantu sinuma jirti ta eefas dhufte kantu sinuma jirti san nasiiba argatta laatanaan hin qabdu ni qabdi jee murteessuu hin danda'u maaliif amma haqa dubbachaa jirra waan ta'eef. San nasiiba argatte yoo ati nabbi ati baqqaani jiraa miti atummaan keessa kan keetin nama wanti taane wallaahi dhalaa dubrummaa qabdu numa argatta. Nasiiba laa wanni kun sii galee. Family taa'u qophiliin godhaame hundi keessan taa'u qophiliin godhaa reenu saanfattiin halkan. Qo'i wanta dhalaa dubrummaa qabdu kan laaltee ni beeyta. Kijiba. Dhalaa dubrummaa qabdu. Giza deemtu qaamni kun zig jaajaan gis takka harka kanas qabisiin jaan. Takka duubaa silaalan takka fuula kijiba kun dubrummaa kama fuudhee keessa haaya keessaa baasee beeka obboleeyyan kiyyan shawwadamina soba kunis injiru amalaanoo ni beeyta takka amalaa fi kanan beekti dubrummaa kama fuudhee keessa haaya keessaa baasee qofaa beeka ilmi namaa tokko beekuu hin danda'u. Nama dhalaan dubrummaa qabdu nama sodaatti faadhayyaan nama sodaatti hedduu namatti hin dubbattu sagalee qaqqabattii jaan. Lala. Sun akkuma amala abbaati. Osoo amma namni keenya kam akkana jalaabiyaa kana kajuuz quraana kana juuza meeqa kattamee meeqa ka dubrummaa hin qabne laa sanii miti. Kun amala malee dubrummaa fi amala walitti fidin qaadi. Dubrummaa amalli abbaa amala kophaati jechuudha. Nama baalageen ta'uu danda'a dubrummaa nan qaba. Yaani nama kabajaa nama qaqqabate mataa qaqqabatee deemu ta'uu danda'a dubrummaa hin qabu. Adda baafadhu bakka tana laa. Kabajaa fi dubrummaa walitti hin fidin. Yoo utaalaa oolanii sin buutu jechuudha. Dubrummaa moo? Duraan biyya aanama bakka tanan beeku biyyatti manguddoon mukarraan utaaliin siin jetti. Akka malee haada akka taphatan tokko jira. Akkatti nam tokko si qabee tokko si qabee tokkotti irraa utaalu tokko jira haadni si galee.
Utaalota nan guddisina nuun jaan isin jalaa buuti. Jabeeffadhaa nuun jaan. Waa afaan yaanii hanjamaaf nuun jaanit bakka tanan beekne garuu yoo mukarraa kuftes ni buutii namaan jette manguddoon biyya. Ni buutee ooltee garuu bakka tanan beekne. Hidda meeqaa qaba namni hidda meeqa kuteetti dhaqa yaannee isa buuti. Dubrummaa hidda torba cabsitee fuuta. Qaama namaatiin hidda torba kutte jechuudha. Ayyee. Siddi buubaarra tarma takkaan cabsita san. Way waan dila sitti laffaatu. Sitti laffaatu bar. Hin sodaatin. Bakka ammaan tana isin dhalaa dhiira sodaateettanii wanni kita dhiira takkaa dhalaan tuqanii dhalaa sodaataan jirtu wallahi. Silaama dhalaa mana kanatti ol naqanii dhiira takkaa dhalaan tuqinitti ol kenni ulaa tana banee baqatu niin beeka wallahi. Yallee. Bini ammaan famma akka jinnii faahun asirra. Akka harargetti meeshaadhaan gurra isin godhe jaa. No, dogoggoree jira. Inni amma nama guddaadha. Wasilaa wallahi namni kun guddataniif waan beekan, xiqqaataniifis waan beekan, sammuu qabaachuu dhala. Bineensi guddateefis waan fuudhu, guddateefis waan godhu jechuudha. Waan hanganaa qabaanan ittuma beekudha abbaan. Itti beeynan allaq. Dhugaa akkam isa Soba dheeratee gabaabbatee no. Soba kun. Hagana qabaadhu. Etummaan hojii ittiin beeki. Afaan Oromoota kun. Isiniif galaame? Wallahi. Halas ammaan tanaan qomaan qabu kanarra na leenjisa. Har'a Oromoon nu waraabde garuu guyyaa safuu miti wallahi kana waan ulamaa hin barsiistu. Wallahi ulamaa inni barsiiste amma kan. Dhalaa gizee dubrummaa fudha. Amma Shamsaa Shajjaa birin barsiisaan jiru. Safuu miti kun. Yoo safuu fudhattan Faamilii taaphaaf godhamee hundi keessan. Taaphaaf godhamee hundi keessan bakka takkaa taaphaaf nu guuta. Yoo kan qabaa jira. Mee godhaa bakka takka namni 800 taaphaaf. Bareeddummaan tana ammani beeyda. Gurbaa tokko gaaf tokko. Dhiirri wallahi. Waan akka dhiira tanaa dhalaa sodaata takka rabbiin kiyya nan garsiifne wallahi. Ati dhiira takka dhalaa biran osoo hin dhaqin dhalaa fuutee waliin manatti ol naqan takka agarteeti. Dhiira takka osoo dhalaan fuudhin dhalaa biran dhaqin dhalaa fuutee dhalaa wajjin mana tokkotti ol naqan guyyaa ruusaa. Akkam. Dhalaa dhiira takka dhalaa bira osoo hin dhaqin. Fuudhee kanumatti laa yaani osoonis akkasitti hin janaajaniin osoo alattis takkaan tuqin fuudhee mana tokko gisee ol naqan baqatu. Miskiina reeni sodaata. Naamusummaan guddate haa. Akkanatti maali wanni koo waajeetu muulaa banee gadoo ka'eeti taa'uti. Isii tuqeemoo? Isii baangeemoo? Biraan ga'eetu wanni koo waa maali isheetu muulaa banee. Wallahi dhugaadhaa namaan hin beeku bar. Gurbaan sun akkasii kutee kam? Namni akkasii si himu nama ija namaa qabu laasii galee nama nyaattuu qabu nama namni waa itti godhe fa'a. Nama akkasii sana malee dhiirti fayyaa qabu. Nama namni itti godhe namni tokko dhiirtummaan tun na dhageeffadhu siifee nama jaamaa jira. Taalatti dhalaan dubbifne takkanumatti yoo dhalaa agartee mataa lafa qabdee bira qotu dhalaa wajjiin isin qamaanee jira. Dhiira akkasiiti ta'u akkasii dhalaa fuutee mana galfatte baqattu. Duuba maalirraa dhiira jee deema bakka ofirraa muree basheedhaa kannu duuba basheedhaa kannu sanirra wayyaa miila dhukkul. Irra jirti nama qiyyaa nama silaa dabarse walla barsiisni taasisan naarraa fudhata. Sun sidii dhalamaa oggoo ijaaran kennee baqata wallahi. Suudii tana jedhama sanuu. Miidhaa qaba namni akkasii miidhaa qaba. Dubartiin akkasitti illee numa jirti barta heerumaan feene ta'e dhiira sana argaa hin dandeenye jechuudha. Yoo maaf waa'ee heerumaatti kaasan dhiinuma namni akkasii sun na dhageessisin hima yoo bare guyyaa guutuu manaa gadi hin bahu. Wallahi hanquman bariin akkasii sodaata malee. Hangafa wallee hangafni gowwa ja'anii warraaf hangafa ta'u noodha. Noo gowwummaan hangafaa miti hangafni tokko aqalli nuu jira.
Tokko qabnaaf hin jebee taanutu hangafa. Kama rabbi akka tolqa jeelcha jalaa deebi'e tokko. Hin beeku. Hangafni dhiiraa badaadha bar dhalaa irra wayya. Hangafa dhalaa dhaluu wayya. Dhiirtii hangafni dhiiraa gowwaadha walla. Anooma Waan beeku. meeqaffaadha beekanuma nabee. Warra keenya. Ansi murteessuu hin danda'u walla. Anoo hanga bare. Gaa akkatti ga'aniin tun gaa nama waa laaluun taane. Jimarraa Anoo hanga haasaan bare. jiru. Anoo hanga baree lubbuu waan san numa qabdanaan jettee. Numa beeksiftaa bar kunoo akkuma jajjatta. Khalas Wallahi hangafa taanaan walla hangafni gowwaa. sadaffaadha wallahi. An sadaffaadha warra keenya. Khalas sadaffaa tanaan rabbi jalaa si baase. Dubatan manaaf isii wal fuudhamu sittin fuudha. Anoo na fuudhe lubbuu rabbi irraa harkatta. Abbantii Na jabaatu. fuudhi miti kana fuudha. Wanti ilaal tam akkatti ilaal. Biizinesa kana irra gannaqanii fuudhanii itti laffaatee itti achi galchituutu sitti mi'aaye. No. Wallahi Namni laazim. sodaadhu. Bareeddeeti maatii yoo na fuuteenii ol siin qoccaaye. Dhalaan nama fuutu amma osuma jennu reefu hanjamaatti hin jeemi. Dhugaa isaa jirra waan ta'eef dhalaan nama fuutu. No wallahi Nama fuutu dhiiru. yoo na heerumee si garsiisee amma na heerumuun. Sun baala geedha haa yeroo fete si ariitatti biraa ol galfatti. Maaluma rabbi si godhate dhiirummaan ta'e fuutee agarsiisudha dhiira ta'uu kan kee. Naa wallahi noon jeen. Nama dhalaan fuutes argeetiin jiraan. Si galee nama dhalaan Yoo na fuutes heerumee argeetiin jira. yoo na heerumee dhalaa suutiitti na heerumuree bakkuma hojjetti na heeruma malee. Akka feetellee yoo taate gartee namni dhalaan fuute dhalaan sunis isa bira kabajaan argattu innis isa ishii bira kabajaan argatu. Akkamitti? Kabajaan argatu innis isiidhan maal jaan duraan unaas siinna dhufee deem jaan anorii tiyya shiringii baasee sin fuune deemuu dandeessa jaan yoo feete yoo siin mana kareeffitee minaamin jaan gabbaastee ofirraa gabbaasuu dandeessi. Isin lachuu wal biratti uffatamaadha jechuudha. Kabajaa waliin Intala qabdan. takka dhageessiifin intala takka taadhiyoo tana sheekarra dawwalte sheeka jaarsa kiyyaan firraayee feette akkamitti ta'e jeendat marii fi maarii tiyyaa fi maarree si dhiisee ni kaawayya buduun si godheen jeeniet sheenii waan dubbatu wallaalee ta'e. Dhalaan dhiiranuma hiitii huree silan akkatti hiitu jira. Kanaatu neessi jirti ati maadana na eeguu ni dandeessa yoo naaf ati kaalirraa Na qaba. dhaggeeffadhu yaa milkeessa ati amma yoon kaatee ni kaanarraa qabaatte na hiikin siin jaa nan hiituu miti hayyeenaa sii kaanaa na dhaggeeffadhuun siin jaa na dhaggeeffadhu. Yaa obboleessa kiyya hiriyaa tiyyaa haraam hiriyaa tiyyaa halaal ana haraam maarii tiyyaan kulliif godhee yoon siin jee hayyee qeebaladhee yoo naan jette maaf falaama kuteen kaan hammi isheetti narraa qeebalatuudha. Ayyee qabaladheen siin jaayinu. Afaanii baafatee qeebaladhe jennaan ni kaan kutee yoo qeebalatuu diddemmoo ni kaan kutu numa jira. Waan maraataa naan. Silaa dhalaan nama eeguun jiraatte sii galeeme wallaahi billaahi dhalaatameetu kajaarsee sii qabamee Itoophiyaa galee faraqala masuutitti ol deebiftee dadhabdee ofirraa dhiiftee heeruma dhabdee as keessa teessee maallaqa Itoophiyaa gad argitee naamusaa hojii jiraachuu jira. Silaa ni kaa'ee fi irraa eeguu Niitii dhalaan yaa akhiir yaa rabbi si magan ati hamishee atummaan irraa qeebalannaan ni kaan kutee jira. Yoon qeebalanne inni hiitu akkamitti? No, maamudoon keenya si warra jala jirtan nama 700 kana keessa hogga fuutan intala islaamaa intala warra qabdu intala abbaan kabajaa qabu intala obboleessi kabajaa qabu fuudha maaliif jennaan biyya arabaa tana keessatti hireen akka feete nama gooti feetu Itoophiyaatti biraasii galchiti kunoo nama hiitii yaadni dhageessanii ofirraa isin hiitee booda kabiraan ni kaa'eef gooti wallahi intala Anama nakee waan kana laalee yaani islaamaa kitaaba laalee quraana beekee osoo hin taane afaan ulamaa'ii kan isaan dhagayan. Wallaahi inni irraa qeebalannaan ni hiitii. Waan hin dhagee malee hin jawammas. Nalaga inaasi masalah dhalaan nama hiitu taate dhalaan keessaa fi dhalaan Suudii Arabiyaa hoggaatti makiinaa shurtaa akka ol seenterraa sirra bilbilte
hello milkee isaanii kaakee dhageeffadhu siin jetti. Maaliif jennaan لا dhalaa والله لا لا أنا keenya قصدت تنجر لا لا بلتين تو وما جبعت إنما ما يتسابي خيجا والله لازم لا أنا قصدت تنجرت أكفيت اللي وتات لا أنا تقرب من هيدا سنتين هي خسين جت تنجرت يوم مشاكل توقس جدون دفين والله انجرت dhalaa mashaakala ni dhabdeeti nasi jammarra meena dhageeffadhu sii minima dhalaa yoo rabbi tarabbiin qajeelchee sii kannee taate malee dhalaan mashaakala dhabdu hin jirtu dhalaan bara yoo rabbi si kaase gaaf tokko fireendii tiyya takka fireendii takkaan qaban gaaf tokko osoo miidiyaan akkatti hedduu dila kana fayyadamuun eegalin. TikTok namaa kana kaniin rakkoo haqee komantii jala barreessu kana TikTok nama dilaa kana jala deemtee komantii nan dhalaa barreesse bakka sanitti argitee fiddii sawwirtee fiddee na gaafate. Amma takka janaajaneetiin firraadhis. Dhalaan hoggoo yaa'isi godhuu kaate waan akkasii san hundaa si gooti. Dhalaan waan yaa'isi gootu ni dhabdi. Dhalaan maashina dubbiiti. Fayyaa abda. سانغايو وجه عدل قدو باتة وانتي تو باتة والهي تاني سرقون كبار Ammaaliin jibbani beektaa dhaluma waan gaafattu hin jibbu. Amma dhalaan sirruma firraasiiti dhalaa yaa'iin qabdu jechuun namni dhalaa yaa'iin qabdu joo kijibaadha. Dhalaa dubbii dhabaa ammaas gubbii hafuuf yoo rabbi sii qajeelchuu baate yoo rabbi sii qajeelchi immoo wanni qixee isii jannataan jirtu. أنا مس وان تكن سنيدا ما سن إيرتي تاني جاتو أكا أكا نما تكتي مال دام تونا جت تنقرتي من الكيسة نفوتام